Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hordoftoota kiyya akkam nagaa fayyaa keessanii mata duree mootummaa sabaa tan jettuun qabadhee dhufe. Arabiyaa kibbaa keessatti yeroo dheeraa dura biyya seenaa fi aadaa guddaa qabdu tokko dhalate. Biyyi sun mootummaa sabaa jedhamti. Sabaa jechuun mallattoo ogummaa, badhaadhinaa fi injifannooti. Mootummaan kun bu'uura seenaa fi aadaa Yaman ta'ee bakka jalqaba aadaa Araba durii irraa ka'e. Naannoo giddugaleessa Yaman magaalaa Maariif keessatti mootummaan sabaa maqaa guddaa argatee ture. Amma barreeffama seenaa keessaa mul'atutti sabaan bara 3000 dura yookaan qarnicha 14ffaa fi 13ffaatti hundeeffame. Mootummaan sun waggoota dheeraa turuun diina ofirraa ittisuu fi diinagdee cimaa ijaaruun beekamaa ture. Hojii harka namaa fi ogummaa seenaa keessatti saddii Maariib yookaan hidha bishaan Maariib jedhamuun beekamaa ture. Saddii yookaan hidhni sun bishaan gurra lafaa qorraa keessaa biqiltuu taasise. Kun sabaan biyya midhaan, mukaa fi nyaata baay'ee oomishtu akka taatuuf sababa guddaa ta'ee ture. Biyyi sabaa daldalaa fi oomisha irratti hundaa'ee ture. Biyyi san bakka daandii lubaanii yookaan lubaanotaa fi xurumbaa yookaan bakuuraa fi foolii jedhamu irratti argamti. Daldaltoonni biyya Hindii, Roomaa fi Misira irraa dhufanii sabaa keessa daldaluu turan. Sabaa irraa lubaananii fi fooliin dhufu addunyaan beekamaa ture. Urgaa gaarii fi qulqullina ol'aanaa qaba ture. Mootummaan sabaa gibiraa fi qaraxa irraa bilisa argate. Daldalli sun sabaa akka biyya qaroominaa fi badhaadhina qabu taasise. Sabaan mootii tokko qabdi ture. Maqaan isaa Muqarrib jedhama. Hiikni isaa nama waaqa biratti kabajame jechuudha. Mootichi dandeettii hojii mootummaa fi amantii to'achuu qaba ture. Barreeffamoonni qubee musnaad yookaan qubee Yaman durii jedhaman seera, gibiraa fi qabeenya uummataa ibsu turan. Kun agarsiisa ogummaa fi heera mootummaa isaaniiti. Maaloo Bilqiis yookaan mootittii Bilqiis beekamtuun mootittiin sabaa beekamtuun Bilqiis jedhamti. Seenaa Quraanaa keessatti maqaan ishee ni ka'a. Yeroo isheen Nabi Suleymaan alayhissalaamii waliin wal argite, isheen dubartii ogummaa fi sammuu qabdu taatee mootummaa ishee gara nagaa fi tokkummaa geessite. Akkuma seenaa Yaman keessatti himamu, mana ishee guddaa fi mana kadhannaa yookaan mana waaqaa bakka har'a teempilaa Awaamii fi Bar'aan jedhaman ijaarte. Uummanni sabaa waaqa isaanii Al-Maqaa jedhu waaqeffatu turan. Kan akka waaqni ji'aa, aduu fi urjii kabajuu turan. Ayyaanotaa fi aadaa hedduu mana kadhannaa isaanii keessa gaggeessuu turan. Barreeffamoonni kan seenaa isaanii ibsu dhagaa irratti barreeffaman hedduunis ni argamu. Mootummaan sabaa bara qarnicha 8ffaa BC irratti cimaa ture. Lafa hedduus to'attee ture. Hadramawut, Katabaanii fi gara Itoophiyaa. Garuu yeroo dabre keessa waldhabbii fi waraanni keessa jalqabe. Dhumarratti saddii Maariib diigamee bishaan dhabamee qabeenyi manca'e. Sana booda sabaan hedduu godaanan. Warri tokko gara Hijaaz, warri kaan gara Shaamitti godaanan. Har'a illee hafteen isaanii bakka Maariib, Awaamii fi Bar'aan keessa ni argama. Seenaa isaanii barreeffamoota dhagaa, suuraa fi ijaarsa isaanii irraa beekuu dandeenya. Addunyaa waliin mootummaan sabaa humna guddaa fi beekamtii biraa qabu ture. Karoorfama bulchiinsa seeraa fi daldala addunyaa beekuu keessaa inni jalqaba ture. Mootummaan sabaa biyya salphaa miti ture. Biyya ogummaa, diinagdee fi amantii of keessaa qabdu turte. Injifannoon ishee qoftuus garuu maqaan ishee hanga har'aa hin badne. Maqaan sabaa har'a illee mallattoo ulfinaa fi seenaa Yaman ta'ee jira.
Fuula seenaa biraatiin walitti dachaanutti nagaatti. Laayik, sheer, sabskiraayib godhuu hin dagatinaa.